Nuha guriyana arrantana galgala didem saglafati fuddi saa somani dhumaatii mukanatti akkuma beekamutti magaalaan harar shaashaataati jirti. Shaashaataati jirti waan biraatiin wal danda'uun tan qaba walii kutuun wal bira dhaabbachuun taraawii salaatuun akkamattillee ammaan tan yeroo ammaa kana leelii sagaduun akkuma jirtu ta'e qaalumina jireenyaarraa hanafe wanni biraa hundinuu haala gaariidhaan deemaa jirti. Akkuma beekamutti yeroo itti geessu ijoolleedhaaf waa bibitu tanaatu heddummaata keessattuu jireenya qaala'umsa kana wajjin mootiqqoo akkam hedduu waliin baaftu fakkaatti garuu waa hundaafuu bituunis waan hin hafne kanaafuu maal jettee Oromoo lukkuma maayitu akka ollaatti miti akkuma fiitti bulanii maasibii tokko jira hundaafuu maatiin dandees hanga humna isaatti ijoollee isaatiif bituun barbaachisaadha. Yommuu sunillee dhaabame kan dandeenyes tan qabu miiqee haaromsee fi yoo godhees gaariidha. Gama biraatiin baasiilee adda addaa humnaa olii tanammaas ikoonomiksii naan hin malee yeroo iddoo ani eeguun bakka miidiyaa sanatti ol ba'e waan kanaan dubbadha. Dirqama maalii maatiin rakkataan iddoo jiru ji'aan tokko warri kaan qabeenya qabu humnaa ol baasutu mul'ata. Amala gaarii yeroo ramadaanaa wal gargaaruudhaan wal bira dhaabbachuudhaan keessaaf ramadaana baranaa wal bira dhaabbachuu wal gargaaru akkuma biyyoolessaatti akkuma addunyaalessaatti adda isa kana ji'a ramadaanaa irrattis waan qaban maatii fiitiif askaa fiitiif eega geerraa kaabee wal biraan dhaabbatanii waliin gargaaruu qabanii jennantu isa kadhaamsaatti. Waa kana qofaa miti namni harka qalleeyyiillee harka waa qabullee zakaa baasuudhaan kan yeroo wal bira dhaabbatan kan itti mul'atudha. Ji'a ramadaanii kana keessatti jechuudha. Keessattuu kurnan boodaa kun karaa dhumaa dhufnaan namni ramadaana kana boo'ichaanii kan keessatti. Ittaafaas kana ittikaafas masgiida galee warreen taa'eechisa gudunii leelis gama boodaa akkamatti wantoota silaa humni namaa dandeessu hunda gochuudhaan akka irraa buufatan rabbi warra irraa buufatee harraa buufatu isin isaa guriyyanna kabajamtoota daawwattoota keenya eegaan gara yennee booda gama sagantaa keessa biruudhaan dura odeeffannoo akka biraan keenya keessaa hojiin tarooltummaatii fi hojii wal danda'u hojii wal gargaaru hojii wal cinaa dhaabbachuudhaan soomana baranaa akkuma addunyaalessaattu cimtee tan mul'achaa jirtu hogguu taatu akka biyya keenya Itoophiyaattis akkamatti illee kanaan Oromiyaattis akka naannoo Oromiyaattis waa hedduudha. Namuu irraa milkaa'ee jira. Irraa milkaa'ee jira. Baranaa kanarraa. Sabaan osoo hin ta'in amantaan osoo hin ta'in nama hedduutu irraa milkaa'aa jira. Amantiin saban qabdu barjumti. Akka sabaatti sidattuu beekamaadha. Akka sabaattis sirri. Akka amantaattis wanni hin jeef kaataagaraayzeeshinii uummataa ni jiraami. Sirri. Keessaafu akka harmateetti san turre gaariidha. Amantiidhaan osoo hin ta'in amantiilee hedduutu keessatti hirmaatee irraa fayyadamaa jira jechuudha. Yoo jennirra dhiyaata. Amantiin tun tokkummaa hedduu waan labsituuf karaa amantii kanaan tokkummaan jirtu cimina guddaa akka biyyattiitti jirtu waan leellistu jecha kanaa wajjin wal qabate gaannamuu bara kanaafaa akka biyya teenya tanatti namni soomana akka baranaa kanarraa waa milkaa'ee yaadu. Kunis mul'iftuulee waan ateettee tana keessaa warreen amantaa biraa hordofan amantaa kiristaanaas ta'uu amantaalee biraa hordofan warreen musliimaa soomana gaggeessaa jiran karaalee adda addaatiin deeggaranii bira dhaabbatanii jiranii kanumaan wal qabatee odeeffannoon takkatan jechuu deemnu guyyaa har'aan tana akka naannoo Oromiyaatti iddoon iidatti sagadan qulqulleessuudhaaf hawaasni naannichaa hundi akka irratti hirmaatu labsamee mootummaa naannichaatiin akkamattillee sochiin sun guyyaa har'aan tana haala gaariin deemsifamaa turte kuni ani yoon dogoggoruu baadhee waan jalqabaan natti fakkaata. Kanaa wajjin wal qabatee gaafa muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed jechuudha gaafa galma barkumee keessatti haasawaa olumaata walitti qabaman gaafa sanirraa kaaseeti akka waadaa taatu qophiin addaa soomanni guyyaa takka hafnaaf uummanni kiristaanaa bakka isinitti salaattanii fi bakka idaatii fi masginni guutuun akka uummata kiristaanaatiin haxaawamu akkasumattis akka qulqullaa'u qophiin godhamaa jiraachuu yeroo sanitti kan ibsee kanaa wajjin wal qabatee naannoon Oromiyaa takka jettee galtee jirti akka naannoo Oromiyaatti bakka guutuu biyyaattis hojiin tun akka waliin geessu jenna akkamatti illee gaafilee ulumaan musliimaa gaafatanis irra ittuun sii deebisaa harkachaa jirti wal danda'uu wal jaalachuu harka wal qabatanii deemuu tokkummaadhaan biyya guddisuu tokkummaadhaan amantii fi gaggeeffachuun tun rabbi walitti nu haa dhaabu jenna takka du'aa isuudhuun gaariidha. Kanaa wajjin wal qabatee jireenya kiyya keessatti wanni yaadadhu
Ijoollummaa irraa kaasee masgiidaaf dhagaa gurguraatiin guddadhe akka biyyaatti. Kun maali tokkummaa uummata jidduutti garaagarummaan amantiillee jiraatu garaagarummaan akkanaa. Garaagarummaan kun garaagarummaa faayidaa isa miidhaginaati malee tani miidhagina agarsiiftu malee tani adda addummaa duudaa gara hawaasa kana gootu kan ta'ani. Bareetiin jirtu tan miidhaginaati. Kanaaf hojii wal qabatee ida taatus namuu ida lachuutiin ida guddadhe anaan akka kiyyaatti jechuudha jundi. Kanaaf hojii nokkuu hawaasa akkana keessa guddatte kanarraa yeroo qaramtee baatu hedduu nama gammachiisa. Haalan. Egaa hanga inni booda gama sagantaa teenyaatti itti dabruudhaan duratti akka naannichaatti akka naannoo Harariittis akka guutuu biyyaattis olaantummaan seeraatis kabajamuun barbaachisaadha. Akkuma soomana keenya nagaan gaggeessaa turre iidasinaas nagaan gaggeessinee gama jahaniitti salaata soomana jaalaatti itti dabruudhaaf hundi keenyaa'u tumsanurraa barbaachisu haa baanu isin jenne egaa hanga inni booda. Dhaamsa tokko mata keenyaaf dhaamuudhaaf yaala yeroo itti ga'u kanatti daatarkaa magaalaa keessa waa buttuunis sheeytaanii dhamus waa namni waa buttu tan addandaa'uu beektaa. Akkuma gaariin jiru hamaan harkaan deemus hin dhabamu. Hin dhabamu kanaafuu manni keenya keessattuu akka guddina Harargee bahatti magaalaa guddoo godhatanii kan ittiin idallee faaya garaagaraa kan irraa bitata magaalaa irra ta'us ni beekama. Kanaa wajjin wal qabatee gaa uummanni keenya qaaxiraadhaan jonjee osoo hin ta'in dammaqinaan adda baafatee magaalaa boobbeetti nagaan akka galu gaamichis dhaamsa keenya gamanummaan akka dhaamsa eegaa hanga neetti irra deebitee waqaarti waan takkimeetiin xumuruu barbaada. Yeroo kanatti akkuma kun balachuudhaaf ka'utti kanneen balachuu kana keessa balachuu barbaadan ni jira kan deddeebiin. Kanaafuu hawaasni keenya eeggannaa taasisuu qaba irra deebinee eegannee booda gama sagantaatti dabarra. Sagantaalee hedduudha qabnaa gaa utuu idileedhaan eegallee akkasumas fiilmii fi manzumaa garaagaraa beeksisoota ispoonsoroota keenyaas biraan gaa jirra. Dhagaati jirra. Kanaaf immoo turtii TV Hararii wajjin akka taasisan daawwattoota keenya afeerraa nuti immoo gamanumaan nagaa bulaa nageetti tura isin jenna.